Hi, hordoftoota chaanalii kanaa akkam jirtu nagaa keessanii har'a derivative as a function kan jedhu laalla jechuudha. Derivative akka maalitti jechuudha? Akka functionitti jechuudha. Yeroo darbe derivative at a point ture jechuudha. Yeroo darbe kan laalaa ture at a point dha jechuudha. Point tokko irratti derivative ilaalaa ture jechuudha. Yeroo jennu for example functioniin tokko nuu kenname, functioniin tokko x plus 1 nuu kenname jechuudha. X plus 1 nuu kenname derivative functionii kana at x at x equal to 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a. Pointiiwwan kana irratti barbaadaa ture jechuudha. Amma garuu pointii tokko irratti x'n yeroo 2 ta'u yookaan yeroo 3 ta'u yookaan yeroo 4 ta'u derivativii barbaaduu osoo hin taane faankishinii fayyaa sana irratti jechuudha. Faankishinii sana irratti faankishinii x plus 1 sana irratti derivativii barbaaduu laallaa jechuudha. For example x plus 1 sana irratti jechuudha yookaan barbaadnu ta'e yoo faankishiniin keenya f of x wal qixa yoo faankishiniin keenya f of x keenya wal qixa x plus 1 yoo ta'e jechuudha. Faankishinii kana irratti laal yeroo darbe poointii tokko irratti namni amma poointii irratti hin taane faankishinii kana irratti deriveet goona jechuudha. Isa kana deriveet gochuudhaaf fakkeenya jechuun foormulaadhuma instantaneous faankishinii kan deriveetii irratti fayyadamaa ture fayyadamna jechuudha. That means f of x plus h minus f of x over maalii ta'a jechuudha. Over h keenya fayyadamna jechuudha. After that bakka x kana maal goona jechuudha. Jalqaba irratti x plus h kana jechuudha. That means x plus h jenna jechuudha. Plus maal qabna jechuudha immoo 1 qabna jechuudha. That plus 1 goona jechuudha. Minus f of x keenya faankishinii keenya jechuudha. X plus 1 qabna jechuudha. Over maalii ta'a jechuudha. H goona jechuudha. After that isa kana maal goona jechuudha. X plus h meaning that x plus h plus 1 minus siin kun kanas hin baay'iste asii dabartee dhuftee kanas baay'iste jechuudha. Kanaa booda minus x minus 1 dha jechuudha. Minus x siin kun minus x isee kana balleessite jechuudha. That minus 1 siin kun immoo isee kana wajjin wal balleessite jechuudha. That kanadha. Faankishiniin kun kanadha jechuudha. Kanaa booda over maaliiti h dha jechuudha. Okay. This equal with h over h immoo 1 dha. Faankishinii kana irratti deriveetii yeroo goonu jechuudha. Deriveetii yeroo goonu meeqa dhufe 1 dha jechuudha. Kun at one point miti, not at one point. At one point tun taane yookaan point tokko qofa irratti tun taane faankishinii kana irratti deriveet gochuun isa akkasiiti jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf example kana f of x equal to x square. X squarein nuu kennameera jechuudha. Inni kun faankishinii keenya yoo ta'e isa kana maal goona jechuudha. Deriveetivii isaa barbaadna jechuudha. Deriveetivii isaa barbaaduu jechuun jalqaba foormulaa qabna. That f of x plus h jenna jechuudha. Minus f of x jenna jechuudha. Over maalii jechuudha? H dha jechuudha. That inni kun wal qixa f of x plus h kan jennu bakka faankishinii keenya sana dhannee x plus h sana galfanna jechuudha. That means x plus h the whole square goona jechuudha. After that minus jennaan. Minus f of x. F of x hin qabna jechuudha. Faankishinii keenya that bakka faankishinii keenya f of x keenya x galchina jechuudha. That x yeroo galchinu x square mata x square ta'a jechuudha. Over maalii jechuudha? Over h ta'a jechuudha. That kana booda x plus h the whole square jechuun maal jechuudha? X plus h the whole square goona. That means innis wal qixa maal ta'a jechuudha? X square plus 2x h plus h square minus x ta'a jechuudha. Over maalii jechuudha? H dha jechuudha. That kun eessaa dhufe kan jette yoo ta'e that kana waliin baay'isna. X plus h times x plus h dha jechuudha. That x isee kana isee kanaan. After that x isee kana immoo isa kanaan yeroo baay'isna jenna. Kaane h isee kana immoo kanaan baay'isna. That h isee kana immoo h square yeroo baay'isnu. That x square dha h isee kana yeroo baay'isnu plus x h dha miti. That achi kaane immoo that ammas plus x h dha jechuudha. That plus h square dha. Inni kun immoo wal qixa meeqa ta'a jechuudha? X square plus x meeqa jira? 2 jechuudha. Plus 2 x h dha jechuudha. Plus 2 x h ta'a jechuudha. Plus h square jechuudha. Isa kanatu isaatti kanadha. Kanaaf asitti x squarein asii maayinasii qabna. Asii immoo pilaasii qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu iseen kun isee kana wajjin wal balleessiti jechuudha. Kana jechuun 2x plus 2xh plus h square over h ta'a jechuudha. That kana h'n asitti qabna. Asitti immoo 2 qabna waan ta'eef komanii keessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. That kanaaf iyyuu maal goona? H wal qixa ta'a kun jechuudha. Eenyu hojii wal qixa? H into x
2x dha dhiifama. 2x plus maali ta'a jechuudha? 2x plus asii h keenya lama qabna ture square dha. Kana jechuun h tokko achitti nu hafti jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. Now ilaala. H isee kana finnee ittiin baay'isnee deebisnee jechuudha. Isee kana immoo finnee yoo kanaan kan baay'isnu ta'e deebi'ee eenyu nu dhufa jechuudha? Deebi'ee faankishinii isa kana nu dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu amma h iseen kun h isee kanaan badee jechuudha. Kanaafiyyuu kun wal qixa maal ta'a jechuudha? That 2x plus h ta'a jechuudha. As h closer to what? 0. Akka h keenya gara 0tti siqaa deemuun. Therefore h keenya 0 yoo goone meeqa ta'a jechuudha? Faankishiniin kun 2x ta'a jechuudha. Yoo deriveet goone bifa kanaan deriveet gochuu dandeenya jechuudha. Okay, amma immoo b'n walqixa f of x plus f of x equal to k qabna jechuudha. That k maalidha? Yoo k koonistaantii ta'e yookaan dhaabbataa ta'e jechuudha. Keen keenya koonistaantiidha jechuudha. Okay, keen keenya yoo koonistaantii ta'e maal ta'a? Faankishiniin keenya foormulaan keenya yeroo hundaa'u f of x plus h dha. Deriveet gochuu ta'e jechuudha. Minus f of x dha jechuudha. Over maalidha? Over h dha jechuudha. Now this is equal to bakka faankishinii keenya eenyuun buuna? Bakka x keenya x plus h buuna. Garuu as faankishiniin keenya k dha. K irratti ammoo x keessa buusuu hin dandeenyu. Yeroo jennu mee fakkeenyaaf kana ilaala faankishinii kana. 2x plus 3 jennu. That 2x plus 3 keessaa x plus h buufna yoo jenne bakka x kana finnee x plus h buusnaa jechuudha. Bakka kana jechuudha. Garuu yoo 2x kun as hin jirre vaariyaabiliin kun as hin jirre koonistaantii kan jennu lakkoofsa vaariyaabilii yookaan jijjiiramaa ofitti hin qabne x yoo biraa hin qabne jechuudha. Karaa biraadhaan x ta'uu danda'a, y ta'uu danda'a, qubee barbaanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf x jennu himee x kana biraa hin qabne koonistaantii sirii qofa yoo ta'e eenyuun finnee keessa buusna bakka buusnu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu bakki kunis maal ta'a jechuudha? Koonistaantii ta'a jechuudha. Bakka waan buusnu hin qabnu jechuudha. Bakka f x plus h x keessa buusnu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu k dhuma ta'a jechuudha inni jalqabaa. Minus inni kunis f of x keenya faankishinii hundinuu kennamee koonistaantii waan ta'eef k ta'a jechuudha. Over maalitii jechuudha? H dha jechuudha. K minus k 0 ta'a jechuudha. Over maalitii jechuudha? H dha jechuudha. 0 over any number equal to what? 0 dha jechuudha. Kanaafiyyuu deriveetiiviin koonistaantii always yeroo hundayyuu deriveetiiviin koonistaantii maal ta'a jechuudha? Yeroo hunda deriveetiiviin koonistaantii 0 dha jennee conclude gochuu dandeenya jechuudha. Okay, amma immoo derivative of power function kan jedhu power functioniidhaaf derivative isa ilaalla jechuudha. Okay, power function jechuun jalqaba maal jechuudha? Functioniin tokko kan nuu kennamu yoo ta'e bifa kanaan x the power of 3 x f of x jennu gaafa ol qixee jechuudha. F of x yoo ta'e jechuudha. That x the power of 3 ta'uu danda'a, x ta'uu danda'a, x the power of 4 ta'uu danda'a. Kan paawuriin faankishinii sanaaf paawuriin isaa as waan jirti amma paawuriin isaa kan meeqa ta'e kan paawuriin isaa riil nambarii ta'e jechuudha. Riil nambar kanneen akkasiitiin jechuudha. X the power of 1 over 3 jechuu dandeenya. Isaan kanaan power function jennaan jechuudha. Isaan kun maal jechuudha? Power function jechuudha. That derivative power function kana yookaan functionii powerii ofirraa qabnu warra kanaati jechuudha kan laallu amma. For example, if we have f of x equal to yoo f of x keenya wal qixa minus 10 x the power of 5 qabna yoo ta'e this is power function. Why this power is what? Real number. That kun power function dha jechuudha. Maaliif power function kan jennu that poweriin isaa eenyunni real dha jechuudha. Kanaafiyyuu real number waan ta'e isa kanaan power function jechuu dandeenya jechuudha. Power function kana akkamittiin derivate goona isa jedhudha jechuudha. If we have amma isa kana power function kana derivate akkamitti gochuu dandeenyu laala. Asiin 5 kana maal goona gadi kuffisna jechuudha. Gaafa gadi kuffisnu minus 10 into 5 kana fuuldura x kanatti gadi finna 5 jenna times x the power of 5 qabna miti 5 jennee namni minus 1 goona jechuudha. That inni kun immoo walqixa maal ta'a jechuudha? Minus 10 times 5 times 5x the power of 5 minus 1 meeqa 4 jechuudha. This equal to kun immoo walqixa 10 times 5 minus 10 kun dhiifama ta'e minus 10 times 5 minus 15 ta'a jechuudha. Minus 15 x the power of 4 ta'a jechuudha. Power functionii bifa kanaan gochuu dandeenya. For example, jalqabarraa x square derivate goonee turre. X square jechuudha. X square gaafa derivate goonee turre kun olaal asitti 2x nu dhufeera. 2x bifa kamiin derivate yeroo goonudha? That formulaa kana fayyadamnee f of x plus h kana fayyadamnee jechuudha.
That isa kana fayyadamnee yeroo deriveet goonu eenyu nu dhufe 2x nu dhufe jechuudha. That isa kana nu dhufe yeroo sana fayyadamnu. That akkamittiin x squarein power function that x squarein square jechuun that the power of 2 waan ta'e power function kana power function akkamittiin kara salphaan deriveet gochuu dandeenya jenne asii x square miti 2 kana maal goona fuulduratti gadi kuffisna jechuudha. Yeroo kana maal taati 2 nas dhufti jechuudha. 2 jenne x jenne x the power of 2 2 irraa immoo deebinee paawarii keenya irraa meeqne irrimna jechuudha. 1 irrimna jechuudha. That kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha. 2 x the power of 1 ta'a jechuudha. Is equal to 2x ta'a jechuudha. Karaa salphaadhaan asii akkasittiin deemaa turre bifa kanaan deriveet gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf faankishinii kanatu nuuf kennamee jennu. Faankishinii f of x equal to root x kan jedhu kun jechuudha. Kana jalqaba gara maalitti deebisna jechuudha? Gara power faankishiniitti deebifanna jechuudha. That root x kun isa nuu kenname kana gara kamitti x the power of 1 over 2 tti deebisna jechuudha. That kana erga x the power of 1 over 2 deebisne seera power function fayyadamne goona jechuudha. By the way kan akka jechuu dandeenya x the power of n real number dha yoo ta'e jechuudha. N kun real number dha yoo ta'e akkamittiin kana derivate goona jenne that maal goona jalqaba n kan keenya fuuldura kanatti gadi kuffisna. Sanaa booda n taati. Achi x keenya bira kaanna. Achi kaane n keenya irraa immoo meeqa hirrifna jechuudha? -1 bakka. Halle kanuma jechuudha bakka. Kanuma dha jechuudha. That kun n x power of n minus 1 kun maal jechuudha? Derivative of power function jechuudha. Kun power function yeroo derivate goon bifa kanaan derivate gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo sitti n keenya waan barbaade ta'u amma fakkeenya 1 over 2 qabna. 1 over 2 gatii ta'ee fi isa kan as kuffisna jechuudha. That means 1 over 2 kana eessa geessina jechuudha? Gara fuulduraa kanatti as finna jechuudha. That 1 jenna over 2 x the power of 1 over 2 minus what? Minus 1 ta'a jechuudha. Okay, this equal to 1 over 2 x the power of what? 1 over 2 minus 1 meeqa ta'a jechuudha? Minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay, kun immoo wal qixa eenyu wajjin jechuudha? 1 over 2 x the power of 1 over 2 positive ta'a jechuudha. That kan walitti negatiiva ture miti 1 over 2 positive ta'a yeroo gad darbu jechuudha. That 1 over 2 jechuun immoo eenyu wajjin wal qixa jenneerra? That 1 over 2 inni kun eenyu wajjin jechuudha? That ruutii kana wajjin wal qixa jechuudha. Therefore maal gochuu dandeenya jechuudha? 1 over 2 x the power of 1 over 2 jechuun root x jennee conclude gochuu dandeenya jechuudha. Okay, bifuma kanaan yoo f of x wal qixa root x the power of 3 nuu kenname. That kana akkamittiin derivate goona? Kana derivate gochuun dura bifa power functioniitiin yookaan ni maal ta'a? Kanaafiyyuu bifa power functioniitiin kana kaa'achuudhaan immoo that kana jechuun x the power of 3 the power of maaliiti jechuudha? 1 over 2 dha jechuudha. That inni kun wal qixa eenyu wajjin ta'a jechuudha? X the power of 3 over 2 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. That isa kana maal goona jechuudha? Derivate goona jechuudha. That x the power of 3 over 2 kan derivate gochuu barbaad maal goona? N keenya waan ta'e asitti gadi kuffisna jechuudha. That yeroo kana 3 over 2 jenna jechuudha. After that x the power of 3 over 2 minus 1 goona jechuudha. That kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? 3 over 2 x the power of 3 over 2 irraa 1 yeroo hirrifnu that 1 over 2 ta'a jechuudha. This kun immoo wal qixa 3 over 2 jechuun karaa biraadhaan 3 over 2 equal to what? 1.5 dha. That 1.5 minus 0.5 inni wal qixa meeqa jechuudha? Dhiifama akkas. Kanarraa 1 hir'isna jechuudha. Kun immoo wal qixa meeqa jechuudha? 0.5 ta'a jechuudha. 0.5 jechuun immoo 1 over 2 dha jechuudha. That kanaafiyyuu 3 over 2 times 1 x the power of 1 over 2 dha jechuudha. Inni kun immoo wal qixa eenyu wajjin ta'a? 3 over 2 x the power of 1 over 2 jechuun maal jechuudha? Root x wajjin wal qixa jennee conclude bifa kanaan gochuu dandeenya jechuudha. Okay, xumura irratti kan laallu f of x keenya yoo wal qixa x the power of minus 5 yoo ta'e kan akkamittiin iyyuu derivate goona power function kana jechuudha. That kana derivate gochuuf maal goona? Minus 5 kana gadi fuudhina. That salphaadha jechuudha. Minus 5 x the power of asii minus 5 qabna miti. That minus 5 minus what? 1 ta'a jechuudha. Kun immoo wal qixa maal ta'a? Minus 5x the power of minus 6 ta'a jechuudha. That gaafa nagafatee ta'u gaafa waan xiqqaa xiqqaate nama tokkaatiin nama kan danda'u gorsee that minus 5 dha miti minus 6 ta'a jechuudha jennee that kanaafiyyuu x the power of minus inni qabna yoo ta'e isa kana akkamittiin goona jechuudha. That
minus asii kana gadi kuffisna jechuudha. That kana gadi finna jechuudha. Fuulduraatti that minus n x the power of minus n minus 1 ta'a jennee jechuudha. Arraabnu gaa baay'ee.